Hayyee paastar Iyyasuus Kiristoos ilma namaa tahuu ofii keessanii afaan keessaniin dubbiftan Iyyasuus Kiristoos adda isaatiin gombifamee waaqa isaa kadhachuu ofii dubbiftan amma gaa wanni nan isin gaafadhu beenxee tahaa kitaaba jedhu waangeela keessatti argitanii yoo argitan anaatu amman tana beenxee taha yoon argin koottaa islaama taha. Beektaa moggaasa malee moggaasa namni akkasumatti moggaafatee jiraani maqaa moggaasati malee kitaaba keessa hin jiru. Maarreeka kitaaba keessa hin jirre maa ofii moggaaftan ofirraa kaaftanii amantaa jechuun waan rabbiin nama uume namaa kennu malee keessa rabbi isin moggaase keessa rabbi isin moggaase keessatti isin moggaase mee keessa rabbi islaama ta'uu isin jedhamaa jiru malee rabbi ragaa qabna amma maqaan islaama jettu kun kitaaba keessa jira islaama ka jedhu islaama tahaa ka jedhu quraana keessa jira islaama jedhee rabbi maqaa dhahe bommatti hin fidda amati hin fide yoo an fide ni fudhatta fidime ati fidime ani yoo an fide ni fudhatta mee fidi dursiiti awwal illaalla mee fidi kaa dursi inna diina indallahi islaamu jedha rabbi amantii jechuun ana biratti islaamummaa qofaa jedha rabbi quraana isaa keessatti ittiin sii dabala ragaa lammata walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun islaama haala taatanii malee akka duuti isinitti hin dhaqqabne yoo osoo islaaman tahin duute jahannamiin galtaa jedhee rabbiin keenya dubbate Iyyasuus Kiristoos fa'allee nabiyyoonni illee wanahnu lahu muslimuuna nuti rabbiidhaaf islaama taane jirra jedhanii akkatti ragaan jira waradiitu lakumul islaama diina amantii islaamummaadhaa isinii jaaladhe ragaa kumaatamaan ka islaama tahaa jedhuu fi islaamummaa rabbiin jaaladhe jedhu jira beenxee ka jedhu mee kitaaba keessa yoo jiraate natti fidaa yookiin ragaan isinii fide kana waan kana qabadha kanarratti ragaa gaafii lammataa ta'an isinii qabu Iyyasuus Kiristoos jireenya bara baraa jiraata kan jiru jireenya bara namni karaa koo kana qabate jireenya bara baraa jiraata kan jedhu sun hin jiru kanaafuu karaan isaa islaama kan wanahnu lahu muslimuuna Iyyasuus kana yoo ka qabattu taate jireenya bara baraa ni argatta jireenyi bara baraa ka Iyyasuus baanu suni karaa islaaminaadhaa kana ila hayti addunyaa kanarratti hayti takkitti dhafaafta haqa rabbii haa dubbannu hayti illeen takka dhugalleen takka rabbiilleen tokko amantilleen takka tokko qof kunnin akka dhalatee nu hunduu hin beekne kanaafuu ragaa qabdi amantiin islaamummaadha ragaa akkatti isinii fidaa jira beenxee tahaa wanni jedhu inuma gonkumaa hin jiru takka jedhe Iyyasuus Kiristoos banii Israa'eliif argame mee waangeelota anaafatti dubbifne anillee waangeela kee likkitti isa beeka sirritti dubbisee kakuu moofa kakuu haraya muluu isaa dubbiseetiin hin quba qaba waangeela kanniin keessatti yaa Israa'el yaa warra Israa'el jedha malee Iyyasuus Kiristoos Israa'elii qofaaf ergamee jechuudha Iyyasuus Kiristoos jira Israa'elii malee maqaa dhahee wayita biyya gorsu maal Muhammad maqaa dhahee maqaa dhahee Muhammadis kan argameef araba qofaaf argama akkamitti isin karaa isaa hordofartan malee numaayyuu araba qofaaf hin argamne nabi Muhammad karaa isaa hordofartan callisaniitiin waa karaa arabaa miti karaa arabaatiin aadaa isaaniitiin deemtan malee isin ragaa naa fidaa Israa'el yaa Israa'el jedha Iyyasuus Kiristoos Israa'eliidhaaf ergame haqa dubbanna jenne har'a haqa hima Itoophiyaa Iyyasuus Kiristoos Israa'elii qofaaf ergame nabi Muhammad addunyaa guutuuf ergamu ragaan qaba isin ammoo Iyyasuus Kiristoos siif akka ergame ragaa qabda akka itti amanteef ergan qaba meeshi maali sanyii Israa'elotaati kan sanyii Israa'elotaati isimmoo warri kuushimoo ati kuushii miti kuushayyee zarii Israa'elotaati maal keessa qoratanii maaltu beekare maaltu beeka malaaniin taatu abbaa ragaa lafa kaa'e eshi meeka Muhammad Itoophiyaa ergame habashamaa ka ergame yoo naafitti qofamee ilaalame fiti habashaa fi miti Yesuus nabi Muhammad ka ergameef addunyaa guutuudha addunyaa guutuu namni marti addunyaa guutuu ka dhimee jechuudha tokko fiduu leettaati quraan isaa keessatti rabbiin تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالمين عالم جتون بيو هندا جني إنس في الله كأرجع من جتون جنة الله مو جنة الله إلما ما جنة كذا من جرا عالم جني ها عالم ما له ولا فكر جرا عالم جتون وان هندا جني نما كأنا سيفي ده رجع نافي ديو رجع في نمو كوت إسلامنا بريتو ترفرد Tole wanti martuu bareeda haa ta'uuti asirratti wanti namaan galleellee hin jira garuu amma an wanti martuu naa ifeera haga sa'aatii kanaatitti shawarmaa turuu kiyyaaf dhugaa hedduu argadheera. Maashaallah dos pasta
maashaallah islaamummaa amantii islaaminaadhaaf fudhadha jennaan wallaahi haalan na gammachiiste maashaallah baga rabbiin haqa kana sitti agarsiise dhuguma rabbiititti faastan waan argaa jirtu natti fakkaachaa ture durallee garuu wangeela kana beekaa turte barsiisaa turte Yesuus Kiristoos ani ergamaadha bakka meeqatti jechaa ture gooftaadha ka jedhe hin jiru maaliif faastar dila kana na laffaasiste bannaati. Wanti amma kana marra ture amantaan koo gara biraati. Itti kaadee qaba. Yeroo dheeraa hawaasa itti yaamee qaba. Itti lallabaa turre macaafa kana ol taasisuudhaaf jecha itti lallabaa ture. Dogongora mootu amma asirratti maaltu kanatti irraan tarkaanfanna. Ilaallu waan akkana kana baay'ee itti yaadu. Saba kanarraa amma dogongoroota kanneen keessa deebi'ee fililoo tilmaamu dhugaan itti mul'atee jira. Kanumaa ni qaba. Maashaallah. Gabaabinnumaan gara islaaminaadhaatti naan deebii jechaa jiru. Eeyyee islaaminaan dhugaa ta'u argeera waan ta'eef daqiiqa takkaa fuudhatti boodatti irraa jechuun barbaada. Sagalleen si dhufee islaama ta'a kan jedhullee argattee jirta. Dura arge durumaayyuu argisa waan deemaa ture. Durumaayyuu gaafa nama turteeyyuu argattu. Anan malee naman. Wayi firaankii nagoota afaansa. Firaank akka mucaan dhiyoo sana paastarii islaama ta'ee eegasi duuba deebi'ee. Kali caan baako maal waan akka isaatii isaa waliin deeman isaa fi anni gargara innis ka isaa anis Dansii qabaa. anis koot innis ka isaati innis Islaaminaa dhibbaan dhibba jaalatti. dhibbaan dhibba jaalate maal bulisa koo maal kana mara Yaa galatoo ulfaadhu. Bagara galatoo minde dhugaadha keessuudha lafaatee turte ammas waan si gabaabaa jira kana dhugaadha birti maal illee inni akkana dirqama kana dhiyeessa. Rabbiitu na erge hawaasa kee Nabi Muhammad na dhaammatee deebi'ee. Atiillee gaa eegamu. Nabi Muhammad maali jedhana maal kasaarra. Nuti taphatanii. Amma koi gabaabinnumaan gara islaaminaadhaa dhaquu barbaadan waan ta'eef shahaadaa eegallu. Ni ta'a maal waan Waaqa keessan jaalateettanii isiniin gara isaa deebitamu ol dhaabbata. maaloo waaqayyoon akkamittiin kabajaa isaaf hin kenninu. Paastar, baga rabbiin gara islaaminaa bareedduu tanaas fidee hordoftoonni kennallee naa daawwatanii namni hunduu du'aayis yaa godhu gabaabinummaan gara islaaminaadhaatti seenaa waan an jedhu na wajjin jedha hin sodaatin illee inshaallah rabbumaa jira. Ashhadu 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 Allah allah ilaha 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 illallah 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 wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rusuluhu wa anna Isa anna isa Abdullahi abdullahi wa rasuluhu wa rusuluhu wa kalimatuhu wa kalimatuhu alqaha alqaa ila Maryam. ila maryam. Allahu akbar. allahu akbar. Wanni atamma jette paastar maqaa akka afaan arabaatiin jette amma waan kana afaan arabaatiin jette afaan oromootitti yoo deebifne ani ragaan baha rabbiin malee rabbiin haqaan gabbaramu gonkumaa hin jiru nabi Muhammad ergamaa rabbiiti gabricha rabbiiti Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti gabricha rabbiiti kalimaa rabbiin gara Maryamitti darbee ta'i jedhee ni taasisa jannanni rabbiillee haqa jahannamilleen haqa Allahu akbar. Boleh sekian, Masyaallah. Baga Rabbi si waffaqe taa'ish mama yaadin waliin jirra inshaallah yaadin jazaakallahu khairan baga Rabbiin islaaminaa si waffaqe Masyaallah namatti toltaa jazaakallahu khairan waan hundaafuu gaan sodaatinii anis obboleessa kee ka duraanis wajjin turre waan sodaatota kan qabdu gammachuu kee obboleeyyan keenyatti ibsachuu ni dandeessa.
Mataka wanni ati sodaachisus homuun jiru gara rabbii guddaa dhuftee ka sodaa jalaa nama baasutti dhuftee jazaakallah khairan obboleessa kiyya irra deebi'ee galatoomii baga rabbiin amantii bareedduu islaaminaa ta'anitti si fidee irra deebi'ee galatoomfadha. Maqaan osoo yaa jijjiiramu maal akkasumatti si taa'ee waan rakkoon qabu maal jijjiiramuu dirqamaayi duraanummaa firma kennan deemna iyyuu fedha isaan akkuma jedhutti gaariidha. jijjiira qaba. Fedha isaan anu duraanuu fedha kiyyaan amantii kaan irraa islaaminaatti jijjiiradhee homaa rakkinnan qabu jechuutti jira daawwattoota keenya gammachuu isaa viidiyoo itti aantu keessatti walitti